fisillee dhukkee nurraa kaafte arra wal arganne nikaa taasifannee karaa halaaliitiin kunoo wal arganne akkana jaalatteen nan dhabne abdii koo ansiifin farrame jettee yaa qalbii koo si wajjin dabarsuuf cufa balloof rakkoo jecha kana hunda yeroo dhaggeeffatu way abdiin ni ife fuulli akka aduu haasawa Khadiijaa yeroo dhaggeeffatu miira gammachuutiin booji'ame gurbaan arra fayyuuf deema dhibee fi dhukkuba singilummaa yaada gaafa kaanii waan jaalalti goote arra yaadannaanii je'ee argate gaa haadha manaa gaarii Khadiijaan miidhagduudha barta haalli gaarii amala qabeettii barta haalli dansaa mucaa haalli gaarii mucaa qabdu obsa bar Khadiijaan xayyibaatii saalihaatii qaanitaatii goobaziidha isiin qanxuu intalaati bifaan ni bareeddi fuulli burtukaana markaza qabatti qomtisii qur'aana hedduu obsa qabdi hin jarjartu takkaa fuulli sii ni ifa akka maashoo makkaa Khadiijaa argachuuf abdiin ni carroome jaalala isiitiin hedduu booji'ame Khadiijaan qur'aanaan bar hedduu jabduudha mooyaallee ni qabdi mucaan ogeettiidha hojiin sii gaariidha hedduu kaameettiidha abdii Khadiijaa wajjin dhangaa dhandhamattaa nyaata isiin hojjettu qubaa wajjin nyaattaa nyaata isiin hojjettu qubaa wajjin nyaattaa wajjin nyaattaa Allahu akbar dhugaa rabbii gameeshaa shambaa jedha khayra insha Allah Allahu akbar miira keessan ammaa dhumaa edana hundi keessan uyyu eessatti beeyta jettee eessatti garte jettee akkana shakkine yaa abdii keenya arrumaanuu akka gungumuun jalqabne ammaqaan dhagahe malee argeen beeku takkaa warri as jirtan hundi akkanaa taatan ragaa booda xaaxaan danda'u. Allahu akbar yoom takka argite abshir adhuma argiteeti. Khadiijaa fi abdiin yoo walin mufattanis walumaaf irra dabra yoo Khadiijaan si aarsite kabalaan ittiin bu'in yaa abdii keenya hadaraa kabalaan ittiin bu'in yaa abdii keenya hadaraa booda hospitaala geessuun sumaatu cinqamaa booksiidhaa fi kabalaan akka itti hin buune ankanuman siif dhaama atillee yaa Khadiijaa teenya na dhageessa yoo shafshafsi godhe gurbaan dargaggeessa yoo harka sirra baase gurbaan dargaggeessa aarii qabbaneessi malee dubbiin hoo isinii siinaa beekaa jettee morma gurra quban kaayyatinii uu jettee gurra quban kaayyatinii amma sokkuudhaaf warratti hin fiiginii amma sokkuudhaaf warratti hin fiiginii. Allahu akbar. Yaa abdii na dhageessaa meesiidhaa muudhaamsa jabaa arrabooda nyaanni kan kee timira deemaa fi aannan tahuu qaba dhaamsa kana qalbeeffadhu waan je'eef hin qaba arrabooda firfirii fi laaffisoo ofirraa dhiisi humaan qabu faayidaa nyaata akka garbuullee yoo argatte bareeda. Mee isinin eebbisaa eebba kiyya kanallee meenarraa qeebaladhaa akka cirracha galaanaa horaatii nuuf baay'adhaa dhugaadhaan wal jaaladhaa jaalalaan gurguddadhaa umriillee nuuf dheeradhaa waggaa kuma jiraadhaa Khadiijaanis haa taatu laalta teessu tadeessu laal ilmaan babbareedaa tacaayaa isaanii teessu joollee lama malee hin horinaa kan je'u laal kijiba hundisaa ilmaan 20 horaa ilmaan 30 horaa rabbi isinii guddisaa maaliif lama qofa dhalchitu maali michiitu isin dhehe ilmaan heddummaatuudhaaf eenyuuti yeessate ilmaan rabbii guddisaa tana way shakkitanii isin callisaa horaa hanga humna fixattanii Khadiijaan hedduu malee talama deessun tahin kurupheen lakkuun dhaltuu re'een teenyan dhagahin kurupheen lakkuun dhaltuu re'een teenyan dhagahin ilmaan ilmii baratee diin ol qabu bakkeedha muslimoota biratti ilmaan jechuu warqeedha baraa ergamaan keenya baay'ina keenyaan dhaadatu nagayaaf rahmanni rabbii isaanirraa jiraatu nagayaaf rahmanni rabbii isaanirraa jiraatu. Walaloo arraatiif ispoonsara taatee ummurayyaa nigaatan arra na yaamte walaleessaa mu'aaziyaa abbaa walaloo cidha qabnaa koottuu shaanu godhi maaloo naan jettee na yaamte gaa arra ummurayyaanii mee naa gammachiisaa takka takbiirtaanii mee ummurayyaan tana sirri gammachiisaa takka takbiirtaanii. Allahu akbar kana dubbin waan jirtu kanuma
Ummurayyaan ustaaza isiidhaa ni galateeffatte ustaaz Abdurrahmaan binu jihaad galatoomaa jette ustaaz Abdurrahmaan yaa ustaaza haqaa ustaaza miidhagaa bareedaa akhlaaqaa wallaala nu baasuuf hin hambifne humaa ustaaz Abdurrahmaan baay'ee galatoomaa badhaadhaa mul'adhaa ilmiidhaan misoomaa gammachuun guutamaa hogguu muraa cooma nyaanni keessan xibsii haa ta'u haniida irree nuuf jabaadhaa akkuma hadiidaa mul'adhaa kabajamaa ulfaadhaa wayyoomaa ustaaz Abdurrahmaan baay'ee galatoomaa ustaaz Abdurrahmaan hedduu galatoomaa Allahu Akbar. Allahu Akbar. ammas ummurayyaan akkana naan jette amiirran markazaa hedduu nadhaammatte amiirri tokkoffaan bar ummu saabiri hedduu jajjabaatti markaza keessatti ati jabduu teenya arra nuuf gammadi amiirri lammaffaan maqaan jamiilaadha markazaaf oflaatti halkaniif guyyaadha amiirri lammaffaan maqaan jamiilaadha markazaaf oflaatti halkaniif guyyaadha amiirri sadaffaan ammoo ummurayyaani isiin ispoonsara teenya walaloota guyyaa arraati ispoonsara teenya ta guyyaa arraadha amiirri sadaffaan ummurayyaaniidha nama dagatamuu hin qabne ijoolleen urjiiwwan markaza kanaa hundumti keessanii galatoomaa ulfaadhaa onnee keessa jirtanii galatoomaa ulfaadhaa onnee keessa jirtanii hayyee walaloo teenya asumarra gabaabsinaa